Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa raqqabuu keessummeessaan keessanirraan murataa sabaatii sagantaa keenyarraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaanii isin beeksifna hordofuudhaaf akka isiniif tolutti. Akkuma aadeffatame jalqaba qophii keenyaa ta'e kan isiniif dhiyaatu oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne ta'a. Du'aan addunyaa kanarraa kan boqotee qabsaa sabboonaa jabaa artist Zarihuun Wadaajoo ilaalchisuudhaan addi bilisummaa Oromoo Ebla 23 bara 2023 ibsa gaddaa baasee jira. Oduttaan sun ibsa gaddaa kana isiniif dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa ta'e kan dhiyaatus du'uma artist Zarihuun Wadaajoo ilaalchisuun qophii qindeeffanne ta'a. Jalqabarraa hanga xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jechaa gama oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsina. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisnaa. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu aan Shomburaa Odaati. Sirni awwaalchaa artist Zarihuun Wadaajoo har'a magaalaa Finfinneetti raawwate. Sirni awwaalchaa qabsaa Oromoo artist Zarihuun Wadaajoo Ebla 26 2023 guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaateediraal Qulqulluu Sillaasetti qabsaa Oromoo artist Zarihuun Wadaajoo gaafa ABO'n chaartara irraa ba'u irraa jalqabee artist Ilfinash Qannoo fi kanneen biroo waliin manneen hidhaa Hamboo fi kaambii waraanaa dhedheessatti hidhaadhaan dararamaa erga tureen booda magaalaa Finfinneetti akka deebi'e seenaa isaa irraa himameera. Sana boodas baandii Maccaa fi Tuulamaa akkasumas baandii Gadaa keessatti hojiiwwan isaa itti fufuun walleewwan warraaqsa garaagaraatiin uummata isaa dadammaqsaa fi qabsoof kakaasaa tureera. Umurii yeroo ijoollummaa irraa jalqabee bakka dhaloota isaatti yeroo adda addaa akka hidhamee fi Zarihuun jalqaba bara 1990moota keessa haadha warraa isaa qabsooftuu Olaantuu Gammachuu waliin bultii ijaarrachuun ijoollee 3 waliin horatan abbaa dubara 2 fi dhiira tokkootis jedhameera. Jireenya isaa guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda ifaa fi mul'ata kennaa kan ture artist Zarihuun Wadaajoo dhibee irra bubbuleen miidhamee wal'aansaaf biyya Hindiitti dhaqee osoo wal'aanamaa jiruu dhibee yeroo dheeraaf isa hube irraa dandamachuu dadhabuudhaan Ebla 22 2023 du'aan addunyaa kanarraa boqatee jira. Hordoftoota keenya du'aan boqachuu artist Zarihuun Wadaajoo ilaalchisee ibsa gaddaa addi bilisummaa Oromoo Ebla 23 2023 baase oduutti aansinee isiniif dhiyeessina. Waraanni mootummaa bifa haaraan Oromiyaa godinoota adda addaatti bobbaafame ajjeechaa dabalatee yakkoota garaagaraa uummata irraan gahaa akka jiru ibsame. Godinoota Oromiyaa adda addaatti keessumaa giddugala Shaggar Bahaa, Shaggar Kaabaa, Kaaba Shaggar, Baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa darbees lixa Wallaggaa keessatti erga torban tokko as waraanni mootummaa bifa haaraa fi humna guddaan bobbaafamee uummata nagaa irratti miidhaa geessisaa jiraachuu jiraattonni himataa jiran. Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa onoota adda addaa keessatti namoonni baay'een ajjeeffamaa jiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa 28 ji'a 7ffaa 2015 Geetuu Abeetuu kan jedhamu haadha warraa fi mucaa ishee waliin bakka Qacaluu jedhamutti waraana mootummaan ajjeeffamuun dhagahameera. Gaafa 30 ji'a 7ffaa 2015 Nugusuu Fayyisaa fi Waaqoo Nagaroo kanneen jedhaman dabalatee namoonni 14 maqaan isaanii ammaaf ifa hin bahin jiru. Ganda Migir Joojaa jedhamu keessatti ajjeeffamuu maddeen naannoo sanii jiraattota waabeffachuun gabaasaniiru.
gaafa 3 ji'a 8ffaa 2015ttis roorroo akkasaa Shuumii Tarrafaa fi Mallasaa Xaasoo jedhaman ganda Haroo Wallootti ajjeefamuun dhagahameera. Bakki kun bulchiinsa Onaa irraa kiiloomeetira 2 qofa akka fagaatulleen ibsameera. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo waboo deeggartu jedhuun hidhaan ajjeecha fi manneen uummataa gubanii barbadeessuun itti fufeera. Ona Yaayyaa Guullallee ganda Goda Jabaa keessatti mana obboleettii Badhaadha Dilgaasaa Fayyisee dabalatee namoota Bokii Damee, Tasfaayee Abbabaa, Addunnaa Bunee, Rattaa Bunee Ijaaraa Hundee fi Tashoomaa Hundee jedhaman jalaa mana qabeenya waliin duraa gubanii barbadeessaniiru jechuun maddeen naannoo ifoomsanii jiru. Ona Abunaa Gindabarat ganda Gooroo Qonuu jedhamu keessatti manneen qonnaan bultoota Oromoo Daamxoo Bokonaa, Daanyee Amantee, Admaasuu Xaafaa, Tarreessaa Raggaasaa, Amaanuu Abarraa, Taajjabaa Qadiidaa, Tolasaa Hillikuu fi Shuumii Caannee jedhaman jalaa gubaniiru. Ganda Daggumaa Yogot keessatti ammoo Jaambii Bachoo jalaa mana 2 fi midhaan kuntaala 10 jalaa gubanii akka barbadeessan gabaafameera. Gamtaan Awurooppaa wal dhabdee fi dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru akka isa yaaddesse ibse. Keessa baaseen Itoophiyaan gaanfa Afrikaa fi Galaana Diimaa keessatti michuu tarsiimoo ijoo gamtaa Awurooppaa ta'uu ishee ibsuun gamtichi daandii nagaa waaraa biyyattii irratti tarkaanfii dabalataa deeggaruuf qophii ta'uu cimsee beeksiseera. Gama biraatiin manni maree gamtichaa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti wal dhabdeen hammaataa dhufu sarbamaa fi dhiittaa mirga namoomaa fi jeequmsa uumamu ilaalchisee yaaddoo guddaa akka qabu ibseera. Gamtaan Awurooppaa haala kana itti dhiyeenyan hordofaa akka jiruu fi hatattamaan akka dhaabbatuu fi mariin akka furamuu hubachiiseera. Kan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduu raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwannee jirra. Qophiilee raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya oduu isin dhageessisuudhaan jalqabe itti fufaa. Akkuma jalqaba isin beeksifne aartistiin Oromoo jaallatamaa qabsaa'aa jabaa sabboona aartist Zarihuun Wadaajoo eebila 22 bara 2023 du'aan addunyaa kanarraa boqotee jira. Sirni awwaalcha isaas guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti raawwatee jira. Du'aan boqochuu aartist Zarihuun Wadaajoo ilaalchisuudhaan adda bilisummaa Oromoo eebila 23 bara 2023 ibsa gaddaa baasee jira. Amma gara ibsa gaddaa kanaatti sin ceesifna. Du'aan boqochuu aartistii fi qabsaawaa Oromoo Zarihuun Wadaajoo ilaalchisee ibsa gaddaa adda bilisummaa Oromoo. Ibsa ABO eebila 23 2023.
Du'aan boqachuu artistii fi qabsaawaa Oromoo artist Zarii Wadaajoo yeroo dhageenyutti gadda akkaan ulfaatatu nutti dhagahame. Artist Zarii Wadaajoo Goobanaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti umrii isaa dhiiga ijoollummaa itti hobbaafachuu irraa qabee hanga umrii manguddummaatti wareegama ulfaataa baase. Qooda qabsoo isarraa eeggamu baachuun wareegama qaamaa qalbii hanga wareegama lubbuutti of kennuun qabsaawaa ture. Addatti afaan artiin bara jireenyaa isaa keessatti artistii bilisummaa fi walabummaa jechuun gabrummaa balfee ejjennoo hin daddaaqamneen qabsaawaa ture goota seenaa mul'ataa fi ifaa hojjetee dabreedha. Artist Zarii Wadaajoo bara jireenyaa isaa keessatti sirnoota gabroomsaa dhufaa impaayera Itoophiyaa cufa dinna didaan gootummaan nama dura dhaabbachaa ture. Goota seenaa boonsaa qabudha. Zarii Wadaajoo bara 1952tti lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteetti abbaa isaa obbo Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa aadde Zawdituu Makkoo Solan irraa dhalate. Barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa mana barnootaa Li'ilit Tsahaay Qaassoo fi magaalaa Gimbiitti mana barnootaa Dajjaazmach Gabra Egzaabeeritti barate. Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Finfinnee mana barnootaa Addis Katamaatti barate. Ijoollummaa isaan sirboota aadaa fi warraaqsaa weellisuun kan beekamu. Sirnoota abbaa irree Dargii fi EPRDF keessatti dhiibbaa fi dhiittaa irra gahaa ture doorsisa. Hidhaa fi reebichaaf osoo hin jilbeeffatin akka qabsaawaa tokkotti obsaa fi murannoo horachuun nama qabsoo Oromootti cicheedha. Artist Zarihuun sirboota jaalalaa aadaa fi warraaqsaa hedduu sirbe keessaa sirboota qeenxee jalqabaa keessaa kanneen akka Koottu Aramaa Aramnaa, Injiraan Mataa Koo, Tukaanii, Shurrubbee fi kan kana fakkaatan sirbe. Baay'ina sirboota Dimshaashaan qeenxee 120 albama yookaan kaasetta 10 sirbeera. Sirboota namoota biraa waliin sirbe keessaa Walmalee Maal Qabna artist Ilfinesh Qannoo waliin sirbeera. Sirboota artistoota biroof kenne keessaa artist Aabbitoo Kabbadaaf Mee Chimchim Goonaa, Ijaan Na Laaltee, Siddisee, Kan Laga Yaa'u Bishaanii fi kan kana fakkaatan kenneera. Bara Dargii baandii guddattuu Wallaggaa bakka bu'uun artistoota kanneen akka artist Ilfinesh Qannoo fi artist Aabbitoo Kabbadaa waliin agarsiisa magaalaa Finfinnee galma tiyaatira biyyoolessaa Biheeraawi Tiyaatiritti qophaa'e irratti sirba Koottu Aramaa Aramnaa jedhu sirbee gaafa inni gara biyya dhalootaatti deebi'u sababa sirba isaa kanaan kan ka'e bulchaa godina Wallaggaa Bahaa yeroo sanii kan turan namni obbo Nugusee Faantaa jedhamu yeroo garagaraa hidhaadhaan rakkisanii waan turaniif namoonni akka obbo Abbiyyuu Galataa fi obbo Tasammaa Nagarii haala mijeessuufiin magaalaa Finfinneetti akka baqatee lubbuu isaa baraaran maatiin isaa ni dubbatu. Obbo Abbiyyuu fi obbo Tasammaan keessa dhokachuufis akka ta'uufitti sinimaa Raasitti akka qacaramu taasisan. Bakka kanattis dorgommii namoota 300 hirmaachise irratti tokkoffaa ba'uun qacarame. Otoo achi hojjetuu addaan kutee gara hawwisoo adda bilisummaa Oromootti makame Zarihuun Wadaajoo. Zarihuun bara jireenyaa isaa guutuu jiruu fi jireenya isaa qabsoo godhachuun jiruu dhuunfaa fi maatii isaa moggatti gatee nama Oromoof jecha of kennuun wareegama qaamaa qalbii qabsoon gaafatti cufa bobaa diinaa jala taa'ee baasaa ture. Nama sagalee isaa ol fuudhuun Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhihaa fi giddugalaa walitti yaamuun reefirandam jedhee lallabaa ture qabeenya qaalii diyaamandii Oromooti. Akka kanaanis
Artistii fi qabsaawaan Zarihuun bara 1991 yeroo dargiin kufee mootummaan ce'umsaa Itoophiyaa hundaa'etti gullallee lafa seenaatti Oromoo kuma dhibbootaan bahanitti sagalee isaa ol qabee nama bilisummaa fi walabummaa lallabaa turedha. Erga addi bilisummaa Oromoo ABO'n dhiibamee mootummaa ce'umsaa keessaa ba'es Zarihuun baroota sirna abbaa irree EPRDF guutuu dhiibbaa fi dhiittaa gabroomsaa narra godhu kamiifuu jilbifadhee hin baqadhu jechuun bobaa sirnichaa jalatti qabsoo hadhooftuu geggeessaa ture. Gaafa addi bilisummaa Oromoo ABO'n chaartarii irraa ba'u irraa jalqabee Artist Ilfinesh Qannoo fi kanneen biroo waliin manneen hidhaa Amboo fi kaampii waraanaa dhidheessaatti hidhaadhaan dararamaa turuun magaalaa Finfinnee keessa jiraataa ture. Samboodas baandii Maccaa fi Tuulamaa akkasumas baandii Gadaa keessatti hojiiwwan isaa itti fufuun waalleewwan warraaqsaa garagaraatiin saba isaa dammaqsuun tajaajilaa ture. Umrii yeroo ijoollummaa irraa jalqabee bakka dhalootaa isaatti yeroo adda addaa akka hidhamee fi erga magaalaa Finfinnee seenes yoo xiqqaate si'a 6 ol akka hidhamaa ture maatii fi jaallan isaa ni dubbatu. Zarihuun jalqaba bara 1990mootaa keessa qabsooftuu haadha warraa isaa qabsooftuu Olaantuu Gammachuu waliin wal fuudhuun ijoollee 3 waliin horatan. Abbaa durba 2 fi dhiira 1ti. Jireenya isaa guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo qooda ifaa fi mul'ataa kennaa kan ture Artist Zarihuun Wadaajoo dhibee irra bubbuleen miidhamee wal'aansaaf biyya Hindii dhaqee osoo wal'aanamaa jiru dhibee yeroo dheeraaf isa hubee irraa dandamachuu dadhabuun Eebla 22 bara 2023 du'aan addunyaa irraa boqate. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n maatii isaaf, firoottan isaaf, waahillan isaa fi akkasuma qabsaa'ota bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo bal'aaf jajjabina hawwa. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Eebla 23 2023 Finfinnee.
keessa saafitatee hin geesse yeroon ishee. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga oboodii dandeessu abiddumaan furaa. Barsiiga guyyaan itti seenee diina garaa uraa. Barsiiga wallaalte laata baasee na haraa. Barsiiga kilaashiidhaan taankii jedhaa godhu daaraa. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga yagoota gungumaa kan gooftaa hundumaa. Barsiiga raasi goofaree keessi baasaa gumaa. Barsiiga yagoota gungumaa kan gooftaa hundumaa. Barsiiga raasi goofaree keessi baasaa gumaa. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga oboodii dandeessu abiddumaan furaa. Barsiiga guyyaan itti seenee diina garaa uraa. Barsiiga wallaalte laata baasee na haraa. Barsiiga kilaashiidhaan taankii jedhaa godhu daaraa. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga kootu booddee jira nu qaqqab yaa'oo boonu lobbootti jirra. Barsiiga Dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira kan xumuraarras geenye jirra. Du'aan boqochuu Artist Zarihuun Wadaajoo ilaalchisuudhaan seenaasaa keessaa hanga tokko kan arganne irratti hundaa'uudhaan qophiin qindeeffanne ammoo kunooti nu wajjin tura. Gooticha qabsaa'aa urjii fi weellisaa hangafaa Artist Zarihuun Wadaajoo. Referendum hiree mataa keenyaa ofiin murteeffannaa kayyaa Oromoo ofiin of bulchinaa hanga lubbuun koo lafarra jirtutti nan falma mirga Oromooti hanga Oromiyaan walaboomtutti birmadoomtutti keeyyanni 39 haga galma ga'utti. Booddeettiin deebinuu qabsoonni finiinti. Falmataa falmaa bilisummaa qabsaawaa mirgaa gootichi sodaa tokko malee sirnoota Oromoo cunqursaa turan dura dhaabbatee mirga saba isaatiif falmaa ture Artist Zarihuun Wadaajoo Goobanaa seenaa cululuqaa fi bobboonsaa ta'an hojjetee dabre. Lubbuun du'a hin ooltuyyuu qaamaan du'e. Seenaadhaan ammoo bara baraan jiraata. Artist Zarihuun abbaa isaa obbo Wadaajoo Goobanaaf haadha isaa adde Zawdituu Makkoo irraa godina Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamteetti bara 1949 dhalate. Artist Zarihuun ijoollummaa isaa Naqamtee, Haaruu, Shawaa, Mandii fi Gimbiitti dabarse. Wallagga lixaa ona mana sibuu ammaa magaalaa Mandiitti kutaa 7ffaa yeroo barataa turetti qabsoo keessatti hirmaachuu akka eegaletu himama. Yeroo san qabsoo gubboo xaaxaa kamandii yuuxaa yookaan gidiraan malaammalummaa Mandii keessa haba'u jedhu qindeessaa ture. Ijoollees kakaasaa ture.
Booda gara Naqamteetti deebi'uun hojiilee aartii ergaa jajjaboo qaban waltajjiiwwan argate irratti uummata biraan gahaa ture. Injiraan mataa koo maalumaaf na nyaattaa, si obseen dadhabee follokseen sigata jechuudhaan sirbi yeroo san waltajjii bulchaan godina Wallagga Ba'aa Nugusuu Fantaa jiru irratti sirbe hidhaa ji'a 8 adabsiiseera. Harka lafa jalaan hojjechaa akka ture Adda Bilisummaa Oromoo bara 1968 keessa garee aadaa jalatti Awusoo yookaan baandii aadaa Oromoo jedhamu dhoksaan hundeessee ture. Baandii kana keessatti weellistoonni hedduun kan akka Zariin Wadaajoo, Ittaanaa Tolasaa, Elfinash Qannoo, Amantee Dajoo, Abita'uu Kabbadaa, Salamoon Dannaqaa fi kanneen biroo walitti dhufuudhaan aadaa, afaan, aartii fi sirboota qabsoo irratti hojjechaa turan. Bara 1991 yeroo chaarteraatti aartisti Zariin Wadaajoo aartistoota biroo waliin Adda Bilisummaa Oromoo waliin ifatti sochii qabsoo keessatti hirmaataa tureera. Sagalee isaa kiiloleef onnee isaa akka tulluu guddatu saniin waltajjii adda addaa irratti aartii weelluutiin uummata qabsoof kakaasaa tureera. Gaafa Adda Bilisummaa Oromoo chaarterarraa ba'u irraa jalqabee aartist Elfinash Qannoof kanneen biroo waliin manneen hidhaa Amboof kaampii waraanaa Dhidheessaatti hidhaadhaan dararamaa turuun achiin boodas magaalaa Finfinnee keessa jiraataa ture. Samboodas baandii Maccaaf Tuulamaa akkasumas baandii Gadaa keessatti hojiiwwan isaa itti fufuun weelluuwwan warraaqsaa garaagaraatiin saba isaa dadammaqsuudhaan tajaajilaa ture. Umurii yeroo ijoollummaa irraa jalqabee bakka dhaloota isaatti yeroo adda addaatti akka hidhamee fi erga magaalaa Finfinnee seenes yoo xiqqaate yeroo 6 ol akka hidhamee ture maatiif jaallan isaa kan ibsan. Manni hidhaa akka mana isaatti isa baratus gidiraaf roorrifama isarra ga'aa tureef takkaallee diina baqatee ala hin baane. Funyaanuma diinaa jala taa'ee qabsaawee uummatas itti kakaasaa ture. Dhaloota qabsoo finiinsu oomishee qaree baasee fakkeenya dhalootaa ta'eera. Aartisti Zariin Wadaajoo jalqaba bara 1990moota keessa haadha warraa isaa qabsooftuu Olaantuu Gammachuu waliin wal fuudhuudhaan ijoollee 3 waliin horatan abbaa dubra 2 fi dhiira 1ti. Aartist Elfinash Qannoo waliin sirboota hedduu kan sirbeef. Isaan keessaa sirbin waliin dhaadannaa wal malee maal qabna ree jedhu sirba baay'ee beekamaadha. Kana malees aartist Zariin geerarsoota onnee namaa tuttuqanii nama kakaasan kan xiiqii namatti horuudhaan qabsoof nama kakaasan uummata isaa biraan ga'aa tureera. Karaarraa aaree gubatee tokkon jiru daggalli, garaan aaree gubatee tokkon jiru qabbanni, bishaan hamaan booruudhaa kan gabaabaan hin ceene kan dheeraan gurdummatu. Dhukkubni hamaan booreedhaa kan namni namaan beekne kan lammiin dhukkubsatu jechuudhaan booreef xiiqeen saba isaaf kudhaamaa ture. Dhaloonni akka of baru akka eenyummaa isaa baree mirga isaatiif falmatu sagalee isaa bareedaa dhaggeeffatamee hin quufamne saniin uummata Oromoof dhaamaa ture. Akka Oromoon alagaaf ergamuu dhiisee bilisummaa ofiif qabsaa'uufis qawwee diinaan baannu du'aa namaa hin kaasnu jedhu dargaggoon bilisummaa barbaanna jedha Oromoon jechuun dhaamsa dabarseera. Diina fira fakkaattee uummata cunqursitu roorroo lammii keessaa qabsoodhaan akka dhabamsiisaniifis kottu aramaa aramnaa midhaan keenya keessaa tuufoo bubuqqifnaa cobasaa balleessaa lafa isaat burqiidhaa kanaaf tuufoo baasaa jechuudhaan walleedhaan waamicha godhaa ture. Akkasumas yoo falaxaan nama quuqee baalli dambii nama quuquu sirran rafa yaa dambii koo yoo alagaan nama quufee lammiin ofii nama quufuu sinaaf wayya yaa lammii koo
sittan gala lammii koo jechuudhaan alagaan akka namaaf rifaatu hin qabne lammiin ofii ammoo kan yeroo maraa gaafa rakkoof bal'oo gaafa gaddaaf gammachuu nama danda'u kan nama hin nuffine ta'uu sibiraan dhaamee saba isaaf hubannoof barnoota kenneera. Akkasumas qamadii qoti jedhu maafan qota qamadii gaarattan baasa malee aadaa kee dhoksi jedhu maafan dhoksa aadaa koo ifattan baasa malee jedhee kan alagaan aadaaf eenyummaa Oromoo awwaaluuf ijibbaataa turanii fi garuu uummanni Oromoo ammoo jabaatee aadaaf eenyummaa isaa akka dagaagsuu qabu aartii weelluutiin ibseera. Sirboonni isaa sagalee kiiloleetiin kuulamanii kennaa fi ogummaa aartiin faayaman sun kan himamanii fi dhaggeeffatamanii dhumanii miti. Wallee warraaqsaa kan aadaa fi jaalalaa walumaa galatti sirboota qeenxee 120 olii fi kaasetta guutuu 10 uummata isaa biraan ga'eera. Dhaamsonni sirboota isaa kan yeroon irra dabru miti. Uummata Oromoof kudhaama bara baraati. Aartistii Zarihuun bara dargiif wayyaanee qabsoo jabduu uummatuma isaa keessa taa'ee geggeessaa ture. Goota hidhaaf reebichi hin jiilchine qabsaawaa ajjechaa hin sodaanneedha. Mootummaan saba isaa cunqursu manaa fi qabeenya isaaf kennee akka qabsoo dhiisuuf yeroo adda addaatti isa gaafatus Aartistii Zarihuun haqaa fi mirga saba kiyya qabeenyaa fi faayidaa kamiinuu hin sharafu. Qabsoo haqaa irraas duubatti hin deebi'u jedhee didee haga guyyaa lubbuun isaa darbituutti kaayyoo qulqulluu qabsoo bilisummaa Oromoo irraa osoo hin gorin irratti cichee haqa saba isaatiif falmaa ture. Umurii isaa guutuus beelaaf dheebuu rakkoof gidiraa hidhaa fi reebicha osoo hin nuffin yeroon qabsoo dheeratee bilisummaan achi fagaate jedhee osoo hin ifatin mirga saba isaatiif dhaabbatee ejjennoo akka utubaa sibiilaa jabaatu qabatee haga guyyaa dhumaa lubbuun isaa addunyaa irraa darbituutti ittiin ga'e. Goota onneen abiddaa amlee guutuu murannoo jabaa obsaa fi naamusa qabsootiin kan guutame aartistii Zarihuun Wadaajoo aarsaa qabsoon bilisummaa Oromoo isarraa barbaaddu mara baasee osoo biyyarraa hin baqatin umurii isaa guutuu Oromiyaa fi uummata Oromoo keessatti qabsoo geggeessaa ture. Erga sirni EPRDF kan wayyaaneedhaan durfamu dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo shororkeessummaadhaan farrajeellee aartistii Zarihuun Wadaajoo osoo adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa hin waakkatin maqaa shororkeessummaa dhaaba isaatiin hidhamuu fi ajjechaa osoo hin sodaatin sodaadhee baqadhee Oromiyaa keessaas hin ba'u jechuudhaan uummata isaa weelluuf sochii qabsoo dhoksaadhaan dadammaqsaa falmaa haqa sabaatti ture. Qophiiwwan konsertii Oromoonni biyya alaa qopheessan irratti dhaqee sirboota qabsoo sirbuudhaan Oromoota biyya alaa qabsoodhaaf kakaasaa tureera. Haa ta'u malee jireenya baqaatiin biyya alaa keessa hin jiraanne Oromiyaa keessa taa'ee mirga saba Oromootiif qabsaa'uu filatee gara biyyaas deebi'e. Aartistii Zarihuun Wadaajoo reebichaaf gidiraa yeroo adda addaatti irra ga'a tureen yeroo garaagaraatti dhukkubsatullee bara 2020 irraa eegalee fayyummaan isaa yeroo irraa gara yerootti akka malee xiqqaachaaf haala yaaddessaa keessa galaa dhufe. Dhukkubsatees yeroo yaala hin argatin tureera. Umurii isaa guutuu saba isaaf malee mataa isaaf waan hin jiraanneef yaala barbaachisu argachuuf maallaqa hin qabu ture. Yeroo barbaachisetti ta'uu baatus booda uummanni Oromoo waan qabu irraa walitti buusee fi biyya keessatti haga tokko yaala argatullee dhibeen isaa waan irra bubbuleef salphaatti fayyuu hin dandeenye. Abbootiin qabeenyaa Oromoo muraasni gargaarsa maallaqaa dabalanii buusanii fi akka biyya alaatti yaalamu taasifame. Konsertiilee Oromootiif yeroo tokko tokko yoo biyya alaa deeme malee kan Oromiyaa keessaa bahee hin beekne yaala dhukkubaatiif Oromiyaaf Finfinneetti nagaa dhaamee biyyarraa qaari'e. Haala kanaan deemee biyya Hindiitti ji'oota muraasaaf yaalamus
dhukkuba waggoota lama ol irra bubbulte irraa damdamachuu hin dandeenye. Lubbuun goota kanaa du'arraa ooluu hin dandeenye. Dhibeen isa qabde itti cimtee lubbuu isaa fudhattee kutte. Ebla 22 bara 2023 biyya Indiitti lubbuun isaa baate. Uummata isaa akkas jaalatuuf qabsaa ofirraa adda ba'e. Oromiyaa biyya isaa kan walabummaa isheef qabsaawaa tureefittis lubbuudhaan hin deebi'in hafe. Biyyoo isheetti dhufee makame. Seenaan isaa garuu bara baraan onnee dhaloota keessa jiraata. Galmee seenaa keessa akka urjiitti ifaa jiraata. Lubbuun isaa jannataan haa qananiitu. Boolla isaa daadhiinaa guutu. Maatii, firoota, hiriyootaaf jaallan isaa akkasumas uummata Oromoo bal'aaf jajjabinaa haa kennu.
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatooma. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.